Sirin yo gadamte come ferrai kun dandam come ferrai kun dandam sirin akalamatti ekkatti akkito ko harami akkito ko halale amto ko siri su gode siri no gode chiyo shakkete siri qur'ana ne ekkattu qur'ana yo ekkatte qur'ana wasi qarani bishaan qur'ana qarani dhuguudhaan haa ta'u karaa adda addaatiin ekkatti. Fakkeenyaaf yoo namni siri su godhee jiraate bishaan quraanatti sii qaranii baatii takka faadhaaf bishaan san dhuguu yoo wanni sirii san irraa ta'e waan gara nyaatte ta'e sirii gisee garii waan akka faantaa wajji namni akkuma sanuma isa hojii jiraatu fakkaatee sikkannee dhuyi dafaa. Waan ajaa'iburraa siif jecha yoo godhamte siriin yoo sii jecha godhamte nyaata kanas yoo sii godhan nyaata kana namni yoo sii nyaata illee nama san hin barbaaddu shayxaana waan ta'eef jecha shayxaani bakkitti ergame waan beekuuf milikkataaf wanni sun godhama waan ta'eef sidduuf jechuudha. Kanaaf nyaata irraa haa ta'u dhugaatii irraa haa ta'u waan gara nyaatti keessa yoo waan sii godhame ta'e quraana gara dhuyduun eekkatti. Irraan itti qara'uudhaan eekkatti. Yoo waan uffata keefaa rifeensa faa waan qaama kana gubbaa irratti waan qaama kana gubbaa walitti hidhate qaburra yoo kasii godhamtu ta'e waan qaama gubbaa kana namni gariin akkuma dhufee salaamtaa fa'aa harkasi fuudhee achumaan si qabsiisa seerii jechuudha. Sitti erga nama dhagee harkasi fuudha wantoota akkanaa waan qaama gara gubbaa kanaa wajji walitti hidhamu wajji irratti yoo kasii hidhamtu ta'e seeriin namni sun si godhe karaan isin hiikkattuun bishaan quraanaatiin qaama dhiqachuudhaani. Warra waan kanaan mukassisa ta'ee wantoota kanarratti hojjetu baay'eetu jira. Karaa kanaan irraa hiikkatti. Kan amma qaama guyyaa hanga murtaawaa tokko dhiqachuudhaan quraana dhaggeeffachuudhaan azkaara heddummeessuudhaan achumaan jinniin sitti ajajame sun gubatee dhuma. Ciccitee deema yookaan osoo lubbuun isaa hin baane deema yookaan ni ajjeesa quraanni. Achi boodaati maal taata fayyadaata. Karaan kun karaa halaale. Karaan haraam ammoo siiriin eekuu jaan. Ganduma siirii godhu san bira leexxee isaan siirii san gubbaadhaan shayxaana biraa sitti ergan ammas kun akka duraan si keessa jiru kun akka simmiine dhorku nama lama ta'anii si keessa ta'an. Kun ammas maali miidhaan isaa suma keessa jiraachuun kun sammuu si jeeqa. Fayyaa noormaal hin taatu bista kalleewu. Gana sirii biraa sii godhetti siriin biraa sun amma shayxaana biraa sitti ergee shayxaana duraan si keessa jiru kan akka inni simmiine godha. Si keessa hin baasu. Lammata sitti erga malee. Kun ammas daranuu haraame daranuu miidhaa biraati ammas. Dhayxee haaratti bakka sirii irraa godhamtu sanitti haanarraa hiikanii jettee dhaquun wantoota haraam akkaan ta'u keessaa jechuudha. Lammaffaa fayyaa namtichaatiif hedduu adagaadha. Shayxaanni lamaan ergame kun jaalataniitii miqasatti ergaman dirqamaan ergamanii dhufanii namni dirqamaan ergamee dhufe waggaa keessa ta'u miidhaa akkamsi miidha. Ati noormaal iftaatee jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Addunyaa kanarra wanni akka noormaal taatee iftaatee jiraatu si godhu odoo seeriin si godhamtelleedha quraana rabbiitii yoo wallaanatte. Quraana rabbiitii yoo wallaanatte dirqamanii funyoo urii gubatanii sirraa bahan si deebuu hin danda'an. Yoo tiifee gubatte gana sirii biraa gammas gara biraatiin gaafate firraanfatte si godhame malee si quraana san fiqqaroo jiru si zikirii san godhu si taasiinaata eegumsa jennu kana qabu tika nabiyyiin keenya nu kaaya.